إسن خدت مكاننا تمي إسنين ما وري أنك أبدان أن يخافون حرام أما بوده ينفعلوا كنوا هجابة الرابعين جرا مكانك سربي سنعب اللي سنجاو منو ولا يفتون أسرع اتق الله دي بدني قرأت أوبا بدي بل يستني من قافتني انتظني دين إسلام الرجل هذا باقي سنتكي سرة انتظني افتكي سرة انتظني دفع داتي توبة لا Bareeddi biyya raayaan kun bareedaadha. Abbaa keessani intala si geessu qaban. Bakka dhaabbachuu malee maaltu si dhaabene? Wanjala isin dalee dallaala. Kulle iftuu Nasraa. Namoota hedduutu jira maal garuu goda sheekotaa keessa tartanii achi keessaa bahuun isin dhibu. Sheekotiin nurratti haraamee dhabaate? Taayya juusu mina sheexana warra jijjiira rabbii kana dhageeffadhu. Bakka dhaabbachuu malee maaltu si dhaabene? Bareeddi biyya raayaan kun bareedaa kana waan bareeddu ifiin feeta moo namaan feeta? Ifiin feeta. Isa walaa akkasuma bara. Xuurataa yaate bakka wallahin xuurataa yaate. Xuurataa yaate. Nama xoorataa yaatee nyorrafta rabbi naa fi ati nasraadha. Biiftuudha amma guddoo nuti tokko qabdu ni beektaa dhabaate. Nasraan gagaafa jaarmanii seentee moon jettee ofiitii fayyaan qabdu. Salaama hireen nu jallata malee namantala kanneen gurba koosee maa saaxiliif hin dhaabin nuti ta'e. Hireen nu jallatee. Hireen sanii jallachuudhaaf digaraa akka sheekota kaanyasuudhaaf danitti onlaayinii irraa galchuudhaaf. Sheekota onlaayinii irraa galchuudhaaf. Onlaayinii irraa sheekota galchuudhaaf murattaniin gadi yaatan. Anamma yeroo jaalladha beektanii jaalalarraa ustaasni na qabuutiyyuu ustaasni an jaaladhu eenyu beektanii. Maaliif jaalladha fakkaataa akka kiyyaa? Eenyu jaalladha? Beekamaa sirba waliin baafna waliin cafarra. Nama ayaatu kursii garuu hin beekne. An duuba shayxaana na keessa jiru jinni ayatu kuraasiyyi jedhe ayatu kursii jedhe qajeelcha maal rakkoo qabu. Ani namni shayxaanatti jiru namni shayxaanatti jiru fuula gartee warra gartee zikrii godhuuf kana dura dhaabbachuu hin danda'u. Ani salaata maali dabee fi biyyaa baate ishee dabee fi biyyaa baate malee sheeka maali ishee dabee fi biyyaa baate malee bara sheeka maal biyyatti sheekan turre bara. Nama jettaa namni tamtee garuu dadhabaa gasan. Akkam reefi keessa wal dubbiftanii raayyaa abbaa mancaatiin maal siin jedhe deebii mooma jedhes. Raayyaan banna qaanyee siyaa boo'in meena dhiisi tasaa kana rabbumatti hin dhiisa wallaahi. Awwaan akkanaa keessa hin jiru namatti erginaan namni tokko gaafatee dhaqee awwaan akkanaa keessa hin jiru jaan. Raayyaa kana waan akkanaa keessaa maal godhata rabbi ijoollee guddifata ijoollee isaa argineertaati. Taatu ijoollee wajjin ijoollee wajjin isa jaalladha yaada faate. Waan hoo qabdaati iftuu hoo akkam maalirra jiru. Tuna rukubeetti amma keessa si dura as jalaa baate wajjin turre. Isin quraana eegaluuf hin deemne. Maalirra geette isin iftuu maalirra geette. Anis jaalalti nafuuf. Namoota hedduutu jira maal garuu goda sheekotaa keessa tartanii achi keessaa bahuun isin dhibe.